Keessaafu jechuudha namoonni biyya Arabaa jirtan shamarran biyya Arabaatti dhiiga keessaniif dafqa keessan akkanatti xirritti gootan jechuudha. Dahaba yookiin warqii bitachuun dirqama keessan jechuudha. Maaliif jennaani warqiin akkuma nama birrii buukiirra kaawwate yookiin immoo birriisaa akkaawuntiirra kaawwateeti jechuudha. Akkasuma egaa warqii abee guyyaa kaleessaa warqii biteen jira jechuudha. Haalli warqiin irra jiruufiini akkaataa isaa hunduma isaallee ifa isinii godha jechuudha. Nagaa Waaqayyo isiniif haa baay'atu. Hordoftootaa fi jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyya egaa guyyaa har'aa jechuudha. Gatii warqii irra jiru ofii koo kanan dhaqee argee kanan bitee qabatamaan isin biran geessisuun dhufee jira jechuudha. Egaa waan hundayyuu waanan ofii koo itti gammaduu fi waanan ofii koo argadhu irraa dubbii qabatamaa yookiin immoo yaada sirrii ta'ee isin biraan geessisa jechuudha. Akkasuma immoo namoonni mana koof haaraa taatan immoo laayikii godhaa, sheerii godhaa, sabskraayibii godhaa, odeeffannoo akkasumas immoo wantoota barumsa qabu anis isinirraan baradhaa, isinillee narraa baradhaa isiniin jechuun barbaada. Laayikii keessan egaa warqii irratti birrii baay'ee baaseera waan ta'eef laayikiin keessan 1000 galuu qaba. 1000 yoo 1000 ilaaltan 1000 yoo 2000 ilaaltan 2000 yoo 3000 ilaaltan 3000 galuu qaba. Egaa saapiraayisii koo isinan argisiisa jechuudha. Dursa waraqata isaan baasa. Gooftaa Yesuus. Kuni risiitii ittiin bitame jechuudha. Risiitii qabaa yeroo warqii bittan risiitii malee hin bitiinaa. Risiitiin sinii kennamuu qaba. Sababiin isaa yoo gurguruu barbaaddan ragaadhaaf risiitiin kun isin fayyada jechuudha. Arabiiffanaa barreeffamuyyuu malee ragaadhaaf baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Akkasuma habeen egaa warqii isheen har'a bittee maal fakkaata warri jettanii maali jo keessumaa yuunaa bahuu diduufidha. Hammasin laayikii gootanitti keessaa naa bahuu diduuf jira. Innaa sinitti argisiisuun sodaadhe. Yaa Rabbi. Qaaga na sirreessa. Angala'ee jira waan ta'eef sirreessee sinitti argisiisa. Yaa Rabbii koo. Iddoo isaatti deebiseen jechuudha. Kartoona keessatti wal jalaa kakkaatee jira. Innaa warqiin koo kana fakkaata jechuudha. Hundumti keessan itti naatufa. Maashaallah jedha. Si'iisee haa dhumuu naa jedha. Si'iisee haa dhumuu. Maashaallah irraa naa jedha. Innaa kana fakkaata warqiin guyyaa kaleessaa ani bite jechuudha. Tokko tokkoon nan isin agarsiisa. Mee diizaayiniin ani bitadhe bareedaa moo giddu galeessadha moo fokkisaadha moo ani kaakuno diizaayinii kana filadheetiin jira jechuudha. Egaa yaa garmalee widdii ta'ee jira warqiin dhugaa dubbachuuf garmalee widdiidha. Kuni kan qubaati jechuudha. Kun kan qubaati. Kuni kan kaleessa bitame jechuudha. Quba kootti godheen isin agarsiisa. Yaa kanatti godheen isin argisiisa jechuudha. Shee kana inni duraa inni kunila inni kuni duraadha kunillee duraadha. Argitanii bareeda moo hin bareedu akkasumas immoo baasee isinitti butee isin agarsiisa. Argitanii warqii bahareenii karaatii 21 jechuudha. Akkasuma kan gurraa sinan argisiisa. Kana fakkaataan gurra. Xiqqooma guddaadha. Yaa xiqqoo natti fakkaata isaa xiqqoodha miti.
xiqqoo natti fakkaata. Quba kana na dhukkubaa jira asumaan immoo qubni kun hadhaan na qabatee. Yuutuubiin madaan jaallatu quba kana na dhukkubaa jira. Baay'ee tokko na dhukkuba dhugaa dubbachuuf shiboon na waraanee jechuudha. Shiboon habaaboo na waraanee fayyuu dide kun ji'a 2 guutuu na dhukkubaa jira. Kana fakkaata. Akkasittiin egaa sobeen jechaan deema jechuudha gaafan Oromiyaa galee. Kana fakkaata siniin jira. Isa gurra isa kana sinan argisiisa. Wajjin ta'a. Inni kunis ilaalaa dheeraadha. Baay'ee qalloodha garuu jechuudha. Sansalata isaa sansalanni jechuudha. Naqadhee masin argisiisa marraa waayita. Suuma takka. Eessa qabeen bana? Laala qo'aatti siniin siqa. Argitani? Kana fakkaata siniin ja'a hordoftoota kiyya baay'ee natti tolee jira anaani yeroo baay'ee jechuudha onlaayinii irraa warqii inni ilaallu waan ani onlaayinii irraa ilaaluu fi inni asirraa fardaaf lafa walitti dhufu jechuudha. Fardaa fi lafa walitti dhufu jechuudha. Amma ani onlaayinii irraa yeroo ilaaltan warqiin baqa hamma wayii ga'u fufurdaa gatiin isaa immoo baay'ee sasalphaa ta'e. Giraamni isaan beekamu jechuudha. Waan onlaayinii irraa arganii fi waan immoo suuqii irraa bitan baay'ee tokko walitti dhufu jechuudha. Walumayyuu hin argu. Tasumaayyuu waliin argu jechuudha. Maaliif akka ta'e hin beeku. Wanti warqiin jechuudha kan silsillisaa yookiin immoo kun isaa ximizzii ta'e furdaan innumti furdaan isaa hamma wayii ga'u jechuudha. Kiiloo 3-4 yoo ta'e isheen qalloon kun immoo kiiloo 5-6 taati jechuudha. Maaliif akka wal caaluun beeku inni fufurdaan kiiloon isaa salphaadha. Ishee qaqalloon immoo kiiloon isaa baay'ee tokko ol ka'aa jechuudha. Amma kun walumaa galatti hundumti isaa jechuudha. Kiiloo isaa isiniin agarsiisa. Hunduma isaa warreen kana hunda isaa jechuudha. Meeqa akka ta'e giraama isaa isiniin agarsiisa. Giraama miti giraama. Kiiloo miti. Kiiloon jedhe midhaan manatti fakkaate. Innaa kunoo ilaalaa. Namoonni Arabiffa beektan baay'een keessan jechuudha. Kunoo ilaalaa. Fakkeenyaaf kunoo kaaraatii 21 argitanii? Kaaraatii 21 akkasuma immoo giraama kunoo 8.20 giraama 8.20 yaani Arabiffaan barraa'eera. Giraama 8.20 kaaraatii 21 birrii isaa immoo ala kunaa asirra jira jechuudha. Ala kunaa asirra ilaalaa birrii isaa. Argitanii isinitti mul'atu yoo ta'e kaaraatii giraama 8.20 riyaala 4,500 ni galee riyaala 4,500 riyaala Saudii 4,500 giraama 8.20 kaaraatii 21 kaaraatii jechuun haala kwaalitii isaa jechuudha. Yeroo warqii bittanii 18 hin bitiina. 18 yoo bittanii isin jala hallaqatuu danda'a. Warqiin immoo 21 yoo ta'e warqii madhaa bishaanitti gootee dhadhaatti gootee zayitiitti gootee bifti isaa abadeen hin jijjiiramu jechuudha. Kun abadeen hin jijjiiramu. Akkasumas immoo gaafa biyya galtan immoo jechuudha haala bareedaan gurgurachuu yoo isin barbaachise gurgurachuu yoo barbaaddan gatii bareedaan gurgurachuu dandeessu. Kana
riyaala 4,500 kana jechuudha. Riyaala tokko birrii Itoophiyaa 42tti yoo herregdanii meeqa akka dhufu isinitti hima jechuudha. Birrii isaas walumaan ilaalla. Yaani biyyatti bu'aa qabamoo hin qabu kan jedhu jechuudha. Waliin ilaalla. Fakkeenyaaf kunoo kaalkuleetii irra galee isinitti nan argisiisa jechuudha. Fakkeenyaaf jechuudha 8.20 laala. 8.20 baay'isuu riyaalli tokko birrii Itoophiyaatti 42 gadis buusii jechuudha. Yeroo kana meeqa taaseetanii baay'isuu 42 8.20 baay'isuu 42 qixxee ta'a. Sorry dogoggoreen 8.20 baay'isuu 8.20 baay'isuu 4,500 4,500 birrii Itoophiyaa meeqa ta'a yoo seetan na wallaalee birrii Itoophiyaa 1,187,500 sinii galee fakkeenya qo'aa isinittiin argisiisa 4,500 baay'isuu 8.20 hiru herrega wallaalee jiru dhugaa waaqayyoo herrega wallaale fakkeenya akka Saudiitti jechuudha. Riyaala 4,500 baay'isuu 1,000 hiruu 24 jechuun ilaala 4,500 baay'isuu 1,000 hiruu 24 hiruu 24 jechuun riyaalli Saudii tokkoon ishee birrii Itoophiyaa 42 qixxee ta'a 1,000 gara gadi ilaala 1,100 87,500 jechuudha. Sinii galee 1,100 herregaa ilaala bira jirtu miti kaalkuleet gootanii kana yoon biyya galee yoo rakkatte rakkoon tokko yoo sirra gahe hojii tokko hojjechuu yoo barbaadde gootee gurgurachuu dandeessa jechuudha. Fakkeenyaaf kun immoo Itoophiyaatti yoo ilaalle birrii Itoophiyaa wajjin yoo wal bukkee qabne nu nyaatamoo nu baasa. Biyya irraa bitachuu moo asii bitachuu wayya yoo jettan warqiin kan akka biyya Arabaa kwaalitii qabu hin jiru. Inni laqatu otoo waan fiddee inni laqatu warqiin biyya Arabaa kwaalitii qaba. Keessaafuu warqiin Saudii Bahreeniin garmalee tokko dhugaa waaqayyoo biyya kanatti hin gurguramu. Wanti xiqqoo ishee makaa wayii qabu yoo makaa qaba jette makaasaa wajjin bitta malee makaan qabu qulqulluu jennaan qulqulluu bitta malee abbaan suuqii sanaa makaa qaba taanaan allaqate taanaan suuqiin sun guutummaa guutuutti irratti cufama jechuudha. Namni biyya kanaa forjidii sittiin gurguru guutummaa guutuutti suuqa sana irratti cufsiifamaa jechuudha. Akka seera biyya kanaatti namni warqii dheedhee makaa qabdu tokko yoo sitti gurgure jechuudha. Akka biyya keenyaa miti asii bitachuu sinii wayya. Akkasuma immoo biyya keenyarraa warqiin giraamni tokko kaaraatii 21 giraama tokkittiin kaaraatiin 21 birrii Itoophiyaa 24,000 asmoo biyyatu caala yoo jettan fakkeenyaaf amma ani 4,500 1,187,500 dhufe mee immoo biyyarraa otoo biyyarraa binnee jettanii itti yaaddan immoo sinittiin argisiisa. Fakkeenyaaf kunoo isa kana dileetii godheetiin jira
yaa balleesseetiin jira. Fakkeenyaaf jechuudha 8.20 baay'isuu aggeeffa 8.20 baay'isuu 24,024 giraamni tokko Itoophiyaatti amma yeroo kanatti gabaa ammaatti jechuudha birrii 24,000 garaagarummaa inni qabu ilaalaa 8.20 baay'isuu 24,000 garaagarummaa inni qabu jechuudha birriin Itoophiyaa giraama 8.20 bituudhaaf birrii Itoophiyaa 1,196,800 jechuudha. Aggeeffa'a 1,196,800 argitanii garaagarummaa guddaa qaba. Yoo asii bitattanii galtan garaagarummaa naannoo 9,000 qaba jechuudha. Naannoo 9,300 garaagarummaa jechuun kwaalitii isaa tokkoffaa ilaalaa lammaffaa immoo garaagarummaa asii fi biyyaa yoo herregde ilaalte ofuma keessan herregaa ilaalaa. Fakkeenyaaf jedha mee giraama 2 yoon bite yookiin giraama 4 yoon bite yookiin giraama 10 yoon bite namoonni dandeettii qabdan giraama 50 giraama 60 giraama 20 bitachuu dandeessu jechuudhaan akka aqimii kooti akka dandeettii kooti jechuudhaan ishuma kana bite. Maaliif nagaa yaani gurguree itti fayyadamuuf otoo hin taane yaa'u ofii koo naqachuudhaaf hin bite jechuudha. Inna tokkoffaa warqii yeroo bittan ximiziinsaa furdaa ta'eef warqii qulqulluun sahiina. Ximiziinsaa furdaan giraamni isaa hinni salphataa warqii qulqulluu miti jechuudha. Warqii qulqulluu miti ni caccaba booda. Ammoo giraamni isaa qallaa ta'ee diizaayinii isaa jechuudha. Diizaayinii akka kanaa qabaachuu qaba. Isa ximizii furdaarra kun warqiin diizaayina akka kanaa yoo qabaate warqii qulqulluudha jechuudha. Kanaaf maallaqa keessan yeroo baaftan waanuma bareedaatti baasaa bitadhaa isiniin jedhaa. Hordoftootaaf jaallatamtoota keenya gaaffii yoo qabaattan na gaafachuu dandeessu. Fakkeenya amma onlaayinii irraa yeroon arge jechuudha silsilli isaa guddaa kan ta'e yeroo baay'ee Dubaayitti nan argachuudha. 1,500 jiru. Isa akka sana suuqii dhaqee yeroo irra kaahan dhugaa waaqayyoo 4,000 tokkos ta'a. 4,000 birrii meeqa jechuudha. Indee ani ko sana kanan argee hanga manni ga'u 1,500 annaan wantoonni onlaayinii irraa hundi isaatu feekiidha. Warqii onlaayinii irraa hin bitiina. Suuqii deemaa. Akka barbaadetti suuqii wal bukkee dardarame kana lixxee akka barbaadetti maraxattee tasgabbooftee bitachuu sii wayya malee onlaayinii irraa madaamiin nan geessitu dhaquu hin danda'u jettanii onlaayinii irraa abadan warqii hin bitiina isiniin jedha. Viidiyoon koo yoo isinitti tole laayik godhaa, sheer godhaa, sabskiraayib godhaa isiniin jedha. Turtii gaarii isiniif haa ta'u. Baay'ee isin jaaladha, baay'ee isin kabajaa. Nagaan naa tura.